soomni keenya baranaa kun akka malee shakkii na qabsiise. Ganda arabaa kana hojjanna. Arabni kun kamataa laaftuuf kamataa jabaattu jira. Kamataa jabaatutti rabbi nu qabe. Surree uffattan malee hojiin hojjetinaa mana keessa nuun jaani. Huccuu dhedheeraa harkisaa mana keessa deeminaa nuun jaani. Kanaafuu gartee surree uffannee soomanaa baane. Surree uffannee mana keessa dalagaa baane. Akkam ta'a soomni keenyaa jetti. Dirqama nurra kaa'aniiti. Silaa hojii sanuu dhiifnee biraa deemuu mallee waan diliitti nu ajajaniif jecha. Garuu qalbiin nu diddeennaan hojii dhiisanii hojii barbaaduun illee taatu jenneetuma laaffannee imaanni keenya laafe surwaalaan surree uffannee soomanaa baane akkamii jetti. Dhuguma ammallee waan isin itti dabalte waan bareeddu takka namni dubartiin surree uffatte abaaramtee jirti nuun jaani mee malli keenya maalii? Kanaafuu gartanii soomanni keenya faayidaa maalii qabaa eegaa abaaramaa jiraanne jechaatu nutti dhagaame. Mee bakka tana nuu ibsaa jetti mucayyoon. Shari'aan rabbii guddaa dhugaadha abaaree jira rasuuli rabbii dubartii surwaala uffattu. Dhiiratti fakkaachuu saniif abaaramte. Bareedumminni isii tolli isii illeen huccuma isii rabbii isiidhaa kenneemni malee dhiiratti fakkaachuudhaan hin ta'u haala kamiinuu taanaan mataa murachuu taanaan waan adda addaatiin dhiiratti fakkaachuun barbaachisaa miti. Kanaafuu gartanii garuu soomni kan kee taqabbalamuuf surwaala uffachuu khaasatan dubartiin mana keessatti wanni sooma sirraa balleessaa hin jiru. Garuu dhiira fakkaachuu saniif yoo ka dhiirri si argu ta'e yoo ajnabiyyaan si argitu taate diliin isii guddoo. Kanaafuu yoo ammoo mana keessatti haati manaa yoo abbaa manaa ofiitiif surree uffatte yookiin bakka dhiirri siin agarretti gartanii surree dubartii jira. Surree dubartii mana keessatti uffattee dubartiin manuma ofii keessa bakka nam tokko ajnabiyyaan agartee ijoollee sassabiyyii waan hin ta'in ajnabiyyaan isiin argine yoo jiraatte rakkoon qabu. Surree dubartii mana ofii keessatti uffachuun rakkoon qabu. Garuu akka gartee khaadimaatitti yoo mana namaa jiraattan ijoolleen jiraa dardarri jiraa warri gartee namarraan goru kanaafuu gartanii yoo dhiirri si argaa jiraate yeroo surree uffattu fitnaa qaama kan keetii akka gartee ajnabiyyaan hin garreef shari'aan rabbii abaarsa fidee jechuudha. Kanaafuu inshallah taala haala lachuu keessatti ilaalladhaa yoo surree dubartii taate yoo agartee dhiirri akka nutti hin seenne jettanii mana keessaan qollofattanii gara alaawadaa gara gartee kushiinaa dubartiin jirtu san akka dhiirri tokko isinitti hin seenne yoo ofirraa kontirooltan inshallah taala khayrumaa rakkoon qabu. Ijaabni keessan yeruma dhiirri ajnabiyyaa isin argu haa ta'u surwaalli mana keessatti rakkoon qabuun je uffadhaa gabbaa hin jenne sheeyni surwaala nu hayyamee hin je'ina. Yoo gartanii dubartiin bichaa taatan mana keessatti mana ofii keessatti mana sin jiraattan keessatti sharxii surreen sunuu sirree dubartii ta'een jedhe surree dhiiraa uffachuun hin ta'u. Akkasuma ammallee sharxii dhiirri ajnabiyyaa isin hin argineen isiniin jedhe keessa hubadhaa insha Allahu ta'ala. Kanaafuu gartanii duuba akkasi gargar qabadhaa yoo